akkam jirtan daawwattoota keenya arras viidiyoo biraatii waliin dhufnee jirra. Viidiyoo keenya karaa katoo irra waa'ee nama takkaa dubbanne nama goota nama jabaadha nama dhugarraa gamana meene nama sodaa habba takka illee hin qabne nama quuqama sabaa qabu jechuudha. Namni kun nama jabaa namni kun eenyu jaama taayee danda'aati. Taayee danda'an nama jabaa. Mee arra waa'ee taayee danda'a waan takka takka hojjaa soonnaa nafaana turan isin jaa. Salaalee bahu malee barnaa salaalee bahu malee yaa waaqna najjeessinii bakkuma garaa bahu malee salaalee tigalanii shukutii malee maali daatanii gadee waan ofiitu gubanii ka'ee dhaabuqiisanii salaalee bahu malee barnaa salaalee bahu malee yaa waaqna najjeessinii bakkuma garaa bahu. daawwattoota keenya nuti waa'ee Abiyyi viidiyoo hedduu irratti daleellee jira. Abiyyi kun nama akkamii jennee haasoo jira nama dantaa nama hin qabne nama uummataaf firrifannee nama namni du'uun waa takka ittiin dhaga'amne ta'uu isaa gokuma takka irra deddeebinee viidiyoo hedduu dubbachuu turre. Mee waa'ee Abiyyi kun nama akkamii ka jedhu mee taa'ee dandaraa dhaggeeffannaa mee na faana tura. Amma ergan baree jechuudha. Gaafa duraa nama kana jechuun waaqumatu Itoophiyaa fi Oromoo fi kennee sadarkaa jedhee yaaduutti ga'een ture. Nama hundaati qofa miti taa'ee nama hedduu akkana yaadatu. Maalirraa kun garuu? Jawaar malee. Qaamaan isa beekee miti. Yookaan immoo faayidaa wayii anaa godhaa miti. Wanni inni dubbatu. Wanni inni barreessee immoo lafa godhe kun. Gaafan sallaalu bakka rakkoon biyya kanaa yaada kanaaniin hiikkata. Biyya kanaa amma hin darbaa. Ka jedhu ka'an yaadaa ture. Oolee bulee garuu maalan arge. Namni kuni tokko riyaalitiin barbaadu. Jechuun booda yaa marii keessas maalis koree giddu galeessaa bilisiginnaas taane riyaalitiin barbaadu. Dhugaa lafa jirtu sun hin barbaadu. Waan abjuu wayii odeessa. Waan asiin jirre. Lafaan walitti hin jiru. Lafa nu irra jiru tanaan. Eessa jira dhiiroo? Argitee? Koreen giddu galeessaa gaafa wal gahu wanni karoorfanne maali? Achi keessaa maal raawwanne? Wanni nu jalaa harca'e immoo maalinni? Maalirraa ka'ee harca'e? Hanqinni keenya maali? Wanni immoo sirriitti hojjenne maali? Maalirratti kaapitaalaayiz goona? Boruuf maal sirreessina ka jedhu gamaggamuu qabu. Dhugaa. Takkaa waan kana goonee hin beeknu. Caasaan qabu fayyadnoo kanaa waan akkanaa jennaan gimgamaanii NTPLF fi waanuma isin jedhu qofa dhagaa jedhee every time koreen giddu galeessaa ji'a jaajaa eegee sanadiin addaa ka riyaaliitiidhaan waliin qabanne qophaa'eet yookaan ka kaffitaa wada maalii jedhaa yookaan ka idaa wada mindaa jedhaa yookaan ka fatanaa wada liidinaa jedhaa waan adda addaa sanadii akkanumaan taa'ee barreessee waan kana sitti sanadiin dubbiftaa erga dubbiftee booda immoo presenteeshinii waan kanaa waliin qabanne immoo biraa immoo presentisii godhu. Presenteeshinii kana booda immoo garee gareedhaan garee afuritti qoodamu koreen giddu galeessaa kun hin mari'atu. Erga marii kana fixxe immoo konkuluuzinii mariidhaanis sanadiidhaanis maaliinis waliin qabanne konkuluuzinii biraa immoo si kenna. Then you are confused burjaajoftee galte. Homaa odoon argine jechuudha. Anaa miti taa'ee danda'a kan hin jira. Wal biran jiru tokko. Ayyee. Lammaffaa rakkina uummanni keessa jiru kana. Argitee inni akka taphaatitti ilaala baay'ee. Gaafa namarratti manni gubatu takka ittiin dhagahamu. Gaafa namni ajjeefamu takka ittiin dhagahamu. Inumaa kun uummanni oomisha unproductive ta'e kuni du'ee jiraatee gatii maal qabaa sadarkaa jedhee yaadutti nama yaadu jechuudha. So morality wanni
daawwattoota keenya akkuma taa'ee danda'a dhaggeessanitti taa'ee danda'a haasawaa kana kaasuu biyya sun keessa taa'eeti. Itoophiyaa keessa taa'eeti. Ara kiiloo bira taa'eeti. Ara kiiloo bira taa'eeti. Kan haasa'u sun hidhamiin dura jechuun horna conversation wajjin. Namtichi Dr. Abiy jedhamu kun lafa realitii wajjin dhugaa haqaa fi dhugaa bira hin jiru. Waan rakkoo furamuu qabdu hin furu. Rakkoo ummata ajandaa guddaa rakkoon guddaan ajandaan beesuni maali? Dhumaatii fi nagaya. Rakkoo nagayaati. Rakkoo nagayaa dhisee inni maal siyaasawaa kooriidaraa fi waan taana siif haasa'u jechuudha. Wanni inni haasa'uu fi wanni inni barreessee nama kennuuf takkaa miti walitti hin dhiyaatu. Maal jecha taa'ee danda'a gidee nuti jedhani burjaajoonnee galla jeer baza taane akka nama cafaraa beete dhaqee beeti. Innaan namtichi Abiy yaaniin kun ministeerota nam takkaa hojii waliin galu. Inni fadhu waan ani isiniin jee godaa qofaadha. Tanaafi biitti teenyarraa bakka arra jirtu tana geessa jechuudha. Miskiinummaan, ikoonomiin, rakkoon nagayaa kun hundi amma uummata keenya gibira lubbuutiif jira jechuudha. Kun hundi maali? Mee taa'ee danda'a maal jedha rakkoo keenya akkamitti laaffannee akkamitti laaffannee maal furuu qabna akkam teenyee irratti caasaa hin qabu namichi kun hin haasa'u. Waan inni siin jee qofa akka gootuu fadha jechuudha. Namchi Abiy jaaniin kun. Nama akkanaa bar agareen beeku bar. Namni waan takka namarraa fudhataa bar. Anna taa'ee danda'a biyya keessa taa'eeti dhugaa kana waan dubbatee fi arraan tana uummata Oromootichaaf jechuudha. Dhugaa kana waan dubbatee fi arraan tana mana hidhaa waggaa torbatti muru jechuudha Abiy Ahmed jechuudha. Namichi jazbaa kun daawwattoota keenya. Mee maal namatti haasa'u akkamitti nama shawwadaa kajoo viidiyoo kana dhaggeeffannee asii adeemnu mee akkamitti shawwadaa taa'ee maa dubbatame viidiyoo kana dhaggeeffannee asii adeemnu mee. Anammas bilisiginnaa ijaaramuu isaa otoo hin ta'in sababni inni ijaarameef waan nutti himame san hin turre. Waan nutti himame sun ittiin qalbii nu hawwachuu fi kaayoon qabatamaatti immoo godhamee fi aangoo guuree nama tokko harkatti galchee namichi biyyattii ooruu mataa ofii godhatee bakka barbaade kooriidarii dhaabaa bakka barbaade qofforee facaasaa bakka barbaade bishaan obaasaa bakka barbaade immoo aduutti baasaa. Dhugaadha wallaahi. Sadarkaa sanitti ofii isaati nam tokkichi akka ittiin taphatu kaayoon ture isa jechuudha. Inni immoo nuun gal waan barreeffame san amanne kanan argine. Wanni itti arguu dhabne immoo tokko akkasiin jedhe waan inni gaafa jalqaba aangoo qabatu dubbate san kiriitikaali ilaal. Lammaffaa kitaaba inni barreesse tokko kitaaba Erkaabinnaa Manbar jedhamu. Namni kun eenyunni ka jedhu cal jennee amana. Eenyunni namni kunii yaanni isaa maalinni an jedhu duuba deemnee barruu isaatirraa maalirraa duubatti ilaaluun nurra ture. Kitaabni sun maal jedha? Nama waan inni jaalatu itti odeessiti bakka ofiifeetu geessi gatii. Achii booda immoo yaa qotiyyoo ati marga malee allayyaan argannee jedhii itti qoosii kitaaba sanirra. Daawwattoota keenya taa'een sababni inni hidhameef waan biraati miti waan dhugaa tana gabbaasee fi ammallee irra deemnee dubbanna. Taa'ee danda'a tanaafiin jeena jaan tanaafiin goota jaan nama rakkoo bira taa'ee dhugaa sun tiimu jechuudha. Akka hidhamu suu beeku akka ilmaan isaa dirarratti hafan suu beeku. Nama jaba akkanaati Oromoon miiliyoona 50 biraa namicha kun hidhee jechuudha. Maal jee taa'ee danda'a afaan Oromootiin ishiin dubbatu jira. Ilma namaa nama fuudhiitii waan inni fadhu itti haasawiti bakka feete geessi darbii boolla ati feete keessa darbii siin jaabara. Miidiyaa gubbaa dhufee waan ati feetu waan ati dhaga'uu feetu siif hima jechuudha. Garuu qabatamaan dhugaan jiru waan biraati. Laalamee harmee tana laalamee ilmi isii achi du'ee isin asteessee akkana mataa qabachee bocha harmee tana laata jawaariin poosti godhe dhalmee. Dhihoo tana harka namarraa muramee
هندبن قويا أتي اللي من ما أكن رشنا هندبتو يو قافتين يو إني قافتين ديب سان ساتنا هنو دقي فدا ما دقي فدا وانو مني سني ديب سمار نجين وبوسا جتيو قافتين ونو نمشون ديب سان سا خنا دقي فدا مه እናንተ ሰፈር ሚሊሻ አይደለም አንዳንዶች ሰፈራችሁ ውስጥ ሰው ሲደባደብ ሰፈራችሁ ውስጥ አንድ ጎጆ ሲቃጠል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እያደረገ ነው ትላላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእናንተ ሰፈር ሚሊሻ አይደለም daawwattoota keenya akkuma dhageessanitti yeroo uummanni waa'ee nagaa gaafatan yani milishaa ganda qasaniitii miti jeeti deebisa jechuudha. Silaa wanni koo waa'ee aangoo isaa ta'e gartee neeti gaafate Tigraayitti uummanni filannoo seera alaa godhanii jeeti achi dhaqee waraanatti banni nama miliyoona takka ficcisiise jechuudha. Eenyu Abiyyi Ahmed. Adda bilisummaa Oromoo irratti WBO irratti akkasumatti waraana banee Wallaggaa keessatti nageenyiin jiru waggaa torba warkaa saddeet guutuu. Oromiyaa tana keessa nageenyi dhabame naannoo fi naannoo walitti jira. Namticha kanaatu ani milishaa ganda qasaniitii miti jaa hattootaa fi uummata naasuu namaa hin qabne uummata irratti wanni godhee uummata haqa qaba areeti uummata naasuu namaa hin qabne aangoo irra baaseeti uummanni kun dhufanii uummata keenya kana fixu jiranii taa'ee danda'a wanni inni hidhameef uummata kana uummata hattuu nurra wanni gootee wanni godhamu jiru seeraan alaa. Du'aatii uummata keenya duraan dhaabbadhaa bitii karaa nageetti deebi'uu qabdi teenyee wal mari'achuu qabnaa waan jeef hidhame waan biraatiif miti waan nagee irra deebi'een ammas nagaya uummanni keenya rakkoo irra jira waan jeef hidhame muummichi kun biyya kana bulchuu hin dandeenye Abiyyi Ahmed waan jeef hidhame namicha bar naasuu namaa hin qabne bar uummanni bira dhaqee manni nurra gubachuu jira ilmaan keenya nurra jira rashanamuu jiranii gisee jaanitti dhaqan ani milishaa ganda qasaniitii miti jedhan. Namicha akkanaatu biyya keenyaan deemu jira jechuudha. Amma yeroo filannoo na filadhaadhaa jedhamas ta'e eenyu isaa filata bara uummatuma inni ani milishaa ganda qasaniitii miti jeen kanaatu booda na filadhaa jedhan. Mee namicha akkanaati mee namnummaan mootummaa kana deeggaru faarsoo bultoonni mee maal jettamee deebisaan nu kenname mee namtichi kun akkami biyya kana bulchu jira namni waa'ee nagaya dhabeeti ikinoomii fi miskiinummaa fi rakkoo kana diinagdee dhiisimee waa'uma nagaya gisee namni gaafatan amminishaa ganda qasaniitii miti siin jaa yoo beeloo ittiin deematii daabboo fi muuzii nyaadhaa isin jaa. Namicha akkanaatu biyya keenya bulchu jira naa taa'ee danda'a waan kana dura dhaabbatee fi hidhamee nuti sagalee taanaaf. Isin sagalee ta'u jira namni sagalee ta'u jira fi waggaa torbatti godhanii waggaa ji'a torbaa turuu isaa namni isa beeku hin jiru yeroo dhiyoo keessatti deemaa Abiyyi Ahmed namicha waa takka hin beekne namicha ifee hojiin waliin taane ministeerota isaa ifee hojiin waliin taane taa'ee danda'a akkuma isin himatti nuti gisee dhennee walgahii burjaajoonnee gallaa jeebar. Waan beekaniif waan hin beekne walitti raalaqamee dhufan jechuudha. Wanni katabamee kan namuu fi waan biraati wanni inni haasawaa waan biraati isaan yaada kannachuu hin danda'anii waan inni jee fudhatan. Nama akkanaatti biyya keenya bulchuu jira rakkoon guddoon kunis kan biyya keenya irra ga'ee waraana dachiin biyya teenya waraana kasaateef waan kanaaf namichi kun deemuu qabaadha. Hanga dandeessan goota kanaaf sagalee tahaadha warra isaa cinaa dhaabbadhaa hunda keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Nageenya tura yeroo gaarii akka dabarsan abdiin godha. Free taa'ee danda'a.